barbaadu. Hunda maqaa keetiin haa rukutamu. Hunda maqaa keetiin haa rukutamu. Kala kala hunda maqaa keetiin haa rukutamu. Ati kootu nutti barbaadu. Ati hunda keetiin kootu nutti barbaadu. Ati afura keetiin kootu nutti barbaadu. Ati gargaarsa keetiin kootu nutti barbaadu. Hundi kee gidduu keenya haaree deemu. Hundi kee gidduu keenya haaree deemu. Harki kee gidduu keenya haaree deemu. Ati waan kootu nu barsiisa. Ati kootu nu hiiki. Ati sagalee kee hiiki nu barsiisa. Kana hundumaa waan gootuuf siif yaa galatu. Karaatti nu jaalatti mucaa kee Yesuus Kiristoos. Galgala kana dubbii sagalee Waaqayyoo gabaabsineetiin waliin ilaalla. Ammaaf qulqulluu nu gargaare. Ammaaf qulqulluu nu barsiisa galgala kana dubbii sagalee Waaqayyoo yeroo qabdu keessatti waliin ilaalla. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Qabxileen ani har'a qabadhee dhufe namni tokko macaafa qulqulluu odoo dubbisuun jalqabeen ture. Namni tokko odoo macaafa qulqulluu qo'achuudhaaf of qopheessu yeroo of qopheessu dura maal beekuu qaba kan jedhu laalla. Qabxilee muraasa maaliif macaafa qulqulluu dubbisna? Maaliif qo'achuu keenya nu barbaachise? Macaafa qulqulluu hubachuudhaaf namni tokko maal gochuu qaba? Macaafni qulqulluu ofii isaatiiyyuu maalidha kan jedhu qabxilee kana sadan irratti gabaabsee waan muraasa dubbata. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Akkuma namni tokko ጊዜ ዳፔሊ ካሱዳ ጀዱ ጊዜ ስፖርት ሆጀቹዳ ጀዱ ጊዜ ቃማሳ ወንተ ገበሱ ወንተ ኢቻር ሆጀቹዳ ከ ዱረ ክራቴሪያ ጎቱ ቀቡጀ ዱረ ኡላጋለ ጎቱ ቀቡጀ ኡላጋለ ጎቱ ቀቡጀ ገለንድ ጉዳን ኢየሱስ ይፋለው ከናፊዩ ኑቲ መጻፈ ቁልቁሉ አከሰራ ነው ገዱ ዱቢ ሰገደ ዋቀዩ ሰኑፍ ከነመጋን ቀዲን ፈማ ጅሬኛ ከኛቴ ዋቀዩ ሰኑፍ ከነጋን ከራ ኢሰገናት ኢየሱስ ክርስቶስ እንከበር ከራ ኢሰገናት ከራ ጅሬኛ ከበር ከራ ኢሰገናት ገሮል ፍራት ከደበር ከራ ኢሰገናት ኢየሱስ ኤኖከደ ዋቀዩ ኤኖከደ ከበር ገለንድ ጉዳን ኢየሱስ ይፋለው ኢሳይያስ ከሰት ዱቢ ሰገደ ዋቀዩ በሩናፍ ሀበር ባዱ ገዳ በሩናፍ ነው ዱቢ ሰገደ ዋቀዩ ከራ ዱቢ ሶቶ ዱቢ ሰገደ ዋቀዩ ከራ ቆጮ ተብራይ ከማ ገለንድ ጉዳን ኢየሱስ ይፋለው ከናፊዩ ኑቲ መጻፈ ቁልቁሉ ከነ ስሪታ አከበኑ gadi fageenya akka beeknu wantoota beekuu qabnu muraasa waliin ilaalla. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Kanaafiyyuu qalbiin keenya qalbii dheebotaadhaan akka laallu yaada dheeboteen akka barannuuf dubbii kana dhugumaan hawwiinee akka barannuuf wantoota gochuu qabnu muraasa ilaalla. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Isa kana jalatti qabxiilee kana duratti namni tokko macaafa qulqulluu qo'achuu ka'uusaa yeroo ta'u wantoota kana jalatti qabxiilee sadiin kaasa. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Isa keessatti tokkoffaa irratti qabxiilaan galgala kana kaasuu barbaadu macaafni qulqulluu maaliif qo'ata? Namni tokko macaafa qulqulluu maaliif qo'ata? Namni tokko macaafa qulqulluu kana isa jireenya ta'e kana isa karaa dhugaa ta'e kana maaliif qo'ata kan jedhu laalla. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Ani macaafa qulqulluu maaliif qo'achuu qaba? Ani macaafa qulqulluu kana maaliif baruu qaba? Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Macaafa qulqulluu kana kan qo'annuuf kan qabxiin inni tokkoffaa guddina hafuuraatiif. Namni tokko jireenya hafuura isaa akka guddatu barbaada taanaan namni tokko hafuuratti baachuun bitoo barbaadate guddachaa deemuu barbaadate isa kaleessaa caala waaqayyoon beekutti akkuma Phaawulos dubbate Qorontos 2 keessatti ulfinaa gara ulfinaatti jijjiirannaa amma Kiristoos fakkaachuu bira geenyutti amma Kiristoos ulfina isaa bira geenyutti ulfinaa gara ulfinaatti jijjiirannaa. Kanaafiyyuu namni tokko macaafa qulqulluu kan qo'atuuf macaafa qulqulluu qo'achuu kan qabnuuf hafuuratti guddachuudhaaf jecha. Afuratti guddachuudhaaf macaafa kana dubbisuun irraa eegamaa jecha. Kadhachuu qofa miti, kadhachuun hin barbaachisa, faarfachuun hin barbaachisa. Guddina afuuraa keenyaaf akka afuuratti guddannuuf, akka leessaa caala akka guddachaa deemuuf, akka leessaa caala waaqayyo beekaa akka deemuuf, akka leessaa caala waaqayyo keenya waan akka bite beekaa akka deemuuf, isa kaleessaa caala cimiyaan akka beeknuuf guddina afuuraa guddaa tokko akka argannuuf macaafa qulqulluu kana dubbisuun irraa eegamaa jechaadha. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Barumsa waan ta'eefiyyuu gisee qabxiilee kaasu qabxiilee sana jalatti sagalee waaqayyoo keessaa luqqisiisanii kennaa jira. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Namni guddina afuuraatiin macaafa qulqulluu dubbisa kana isin jedhe Phexros ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 2:2 irraa isin dubbisa akkas jedha. Akkuma biqiltoonni reefu dhalatan aannan barbaadanitti isinis fayyinaaf ittiin guddachuuf yeroo hundumaa dubbii afuuraa isa haxxummaa keessa hin jirre akka aannanii sana dharraa jedha. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Gara dubbii sagalee waaqayyootti guddachuu barbaadan. Sagalee waaqayyoo kana waaqayyoo irra caalaa beekuu barbaadan. Dubbii haxxummaa keessa hin jirre sagalee haxxummaa keessa hin jirre kana akka daa'imti aannan dharraatu akka daa'imti gisee dhalattee daa'ima taatee jirtu aannan malee guddachuu hin dandeenyetti aannan yoo dhabdee midhaan waan hin barreef akkuma jiraachuu hin dandeenye akkuma sana sagalee waaqayyoo kana itti guddachuudhaaf itti dabalaa adeemuudhaaf itti fagaachaa
guddaan Yesuus ifaa ta'u. Soo namni macaafa qulqulluu kana maaliif dubbisa? Maaf dubbisuun na barbaachise? Maaliif dubbisaa jenne guddina hafuuraa argachuudhaaf. Guddina hafuuraa haalleluuyaa. Akka guddataniif daa'imtiniif dhalatte. Akkuma aannan dhabra. Akkuma aannan barbaaddu. Dirqama waan ishiitti ta'eef barbaade. Aannan sana dhabde taanaan carraaduu qabdi. Probabilitii duu qabdi. Du'a sana ooluudhaaf guddachaa ola deemuudhaaf asoolee deemuudhaaf dirqama aannan barbaadedha. Akkasuma namni tokkos namni Kiristoos irraa dhalate dubbii sagalee Waaqayyoo kanaan guddachuudhaaf sagalee Waaqayyoo kana dubbisuu qaba jechuudha. Galanni guddaan Yesuus ifaa ta'u. Sun macaafa qulqulluu guddachuudhaaf nu barbaachisa jechuudha. Jireenya fiiraa keenya akka guddatu akkuma biddeen nyaannee guddannee sadarkaa kanarra geenye boruus immoo nyaannee jiraannee guddanna jennee akkuma yaadnu macaafa qulqulluu kana dubbisnee jireenya fiiraa keenyatti guddachuutu nurra jiraata jechuudha. Galanni guddaan Yesuus ifaa ta'u. Kanaafiyyuu dubbisuun macaafa qulqulluunuuf qo'achuun macaafa qulqulluunuuf akkuma guddaa keenyatti dirqama wanta dirqamateedha jechuudha. Galanni guddaan Yesuus ifaa ta'u. Sababni isaa asitti hafuu nurra jiraatu. Sababni isaa sadarkaa tajaajila arrarra jiru irratti hafuu nurra jiraatu. Guddachaa adeemu caala. Guddachaa deemuu qaban, dabalaa deemuu qaban. Kanaaf immoo dubbii sagalee Waaqayyoo kana qo'achuutu nurraa eegama. Galanni guddaan Yesuus ifaa ta'u. Inni kan biraa qabxiin inni lammaffaan qabxuma kana jalatti macaafa qulqulluu maaliif dubbisna yoo bilchina hafuuraatiif. Galanni guddaan Yesuus ifaa ta'u. Ibroota boqonnaa 5:1-10 baay'ee na baasi. Bilchina hafuuraatiif namni tokko dubbii sagalee Waaqayyoo dubbisuutu irra jiraata. Guddina bilchina. Inni sun guddachaa deemudha. Inni kun immoo bilchaachaa adeemuudhaaf. Galanni guddaan Yesuus ifaa ta'u. Namni tokko waldaa kiristaanaa keessa gisee jiru gisee amma waaqa deemutti gara Waaqayyootti deemutti waaqa amma samii sanatti iyyuu walumaa galatti namni amma jiraatu keessatti sadarkaalee sadii keessa darba. Sadarkaalee gurguddaa sadii keessa darba. Tajaajila jedhamee erga waamameetti namni tokko tajaajila bakka tajaajilaa keessatti ulaagaalee sadii keessa darba. Tokkoffaa irratti ulaagaan inni tokkoffaa tajaajilamaa ta'a. Nuti gaaf jalqaba gara waldaa kiristaanaa dhufnu gaaf gooftaa Yesuus Kiristoosiin amannee gara waldaa kiristaanaa dhufnu tajaajilamtoota ture. Duuka bu'umsa barannee cuuphaa barannee gara Kiristoos fakkaachuutti guddachuudhaaf tajaajilamaa ture. Isa booda sadarkaa lammaffaatti jedha. Sadarkaa lammaffaan kun immoo maalidhaa? Tajaajilamu. Ofii keenyaan tajaajila nuti si tajaajilamu. Ani dabareen gisee nagee nan tajaajila. Dabareen akka biyya gisee taa'anii nan tajaajilamaa jira. Waldaa kiristaanaa keessatti sadarkaan inni lammaffaa tajaajiluuf tajaajilamudha jechuudha. Galanni guddaan Yesuus ifaa ta'u. So bilchina hafuuraatiif kan jedhu gubbaa sadarkaa lammaffaa kana jalatti naqadan. Namni tokko bilchaatee beekumsa dubbii sagalee Waaqayyoo kana hubatee dubbii sagalee Waaqayyoo kana beekee warra kaan sadarkaa barsiisuu gahuudha jechuudha. Warra hin beekne warra hin dhageenye sagalicha barsiisuudha jechuudha. Ibroota boqonnaa 5 qotattuu hanga 10 qabachuu dandeessu. Warri qabachuu barbaadan bilchina hafuuraa kan jedhu naa dubbisiraa jiru. Waa'ee isa dubbatamee kanaaf waan jennu baay'ee qabna. Garuu wanta dhageessanuu hubachuutti gadi waan taataniif ibsuun rakkisaadha. Isin yeroo kana barsiisota ta'uuf kan martan turtan amma garuu dubbii Waaqayyoo isa garaa jalqabaa iyyuu nama hiikee isin barsiisuu hin barbaachise. Qooda nyaataa jabaa nyaachuus warra aannan dhuguun barbaachisu taataniitu. Namni aannan hin jiraatu immoo mucaa waan ta'eef akka itti Waaqayyo duratti qajeelummaatti jiraatan isa barsiisuu hin hubatu. Nyaanni jabaan garuu kan warra ga'aniiti. Warri kun sammuun isaanii hojiidhaan itti baree hamaa fi gaarii gargar baasuu hin danda'u. Gartuu Waaqayyo si eebbisu. Soo sadarkaa kanarratti sagachaa bilchinaa kanarratti erga guddatee raawwatee namni tokko hin bishaataa jecha maachuu hordita. Inni sun dibloopping jedha. Inni kun immoo maachuu yeroo itti bishaatudha jecha. Yeroo bishaate dubbii sagalee hubatee namoota biraallee hubachiisuu itti danda'uudha garuu qabaataa jecha. Kanaaf immoo kan isa barbaachisu. Akkuma Ibroota keessatti namoonni baay'ee Phaawulos barreessee ergaa Ibroota kana namoonni baay'ee nu lakki isa miti akka biyyaatti garuu Ibroota Phaawulos akka barreessetti barreeffama isaa tokko tokko irraa yeroo dubbisnu Phaawulos akka barreesse nuuf ibsa. Galanni guddaan Yesuus ifaa ta'u. Kanaaf iddoo kanatti Ibroota boqonnaa 5:1-4 irratti isin bilchaachuu yeroo itti qabdattu. Yeroo ofii keessanii bilchaatanii namoota kaanillee guddisaa itti adeemuu qabdan ture. Garuu ofii keessaniyyuu amma nama hiikee isin barsiisu barbaadaa jirtu. Maalirraa kan ka'e bilchina hafuuraa kana dhabanii dubbii sagalee Waaqayyoo kana dubbisuu dhabuurraa kan ka'e. Dubbii sagalee Waaqayyoo kana qo'achuu dhabuurraa kan ka'e. Bakkuma kaleessa
ture. Kaleessas kadhatan. Barumsa isaan barsiisan haaluma kaleessaa sana fa'aa wal fakkaachaa deemu. Maaliif dubbicha waan hin qoodneef dubbicha hafuuraa bira ga'uu hin dandeenye. Lakkoofsa kenna amantii qabne gargaara. Amanata waaqota dubbachaa jira. Amanata kan gargaaree waaqayyo. Eekkaala koo bagasa. Humna keenya hin dandeenyetti. Humna keenya yaaduu hin dandeenyetti. Furumaanuu yaaduu hin dandeenye keessa. Hojiin faa yaaduu hin dandeenye. Bararama. Waaqayyo hin danda'a. Tokko jira gaafa dubartiin lama duwwaa kaafate keessa galtee achi dhaabbattee kilka fayyadde goone lakkoofsa kennan. Namni ija hafuuraa kana ofirra caabudha. Qophoofsetta haala goota kennan lama qophoofsetta balbala balbala sana keessa jiru qophoofsetta waan qophoofsetta qophoofsetta.
garuu Yesuus Kiristoos seexana kan moo'e ofirraa ifatee miti. Ari'ee miti. Achi deema sirraa jedhee miti. Dubbii sagalee Waaqayyoo keessa, sagalee isa jiraataa keessa qabdee ishiin gaafatte, gaafii ishiin gaafatte, gaafii ishiin kennite, qormaata ishiin kennite hunda isaa deebisee fiitiin moo'ichaan gale. Galanni guddaan Yesuus ifaa ta'u. Baatees boqonnaa afurii argachuu dandeessu. Dhuguma beelee jira yeroo sana, dhuguma dheebatee jira yeroo sana. Akka gatee seexanni dhaqee yoo dhugumaati ilma Waaqayyoo taate dhagaa kana daabbooti jireenyaa du'ete. Galanni guddaan Yesuus ifaa ta'u. Odoo ana ta'eeti, odoo nama Waaqayyo beekamaa tokko ta'eeti, nama dubbii sagalee Waaqayyo keessa hin jirre ta'eeti, nama dubbii kana hin beekne yoo ta'eeti, jijjiirree jedhee waan biraa keessa galuu danda'a ture. Dubbicha of harkaa qaba waan ta'eef, qajeelfamni isaa dubbii sana waan ta'eef iyyuu namni midhaan qofaan jiraatu jedhee haleluuyaa. Kana caala seexana moo'ate galanni guddaan Yesuus ifaa ta'u. Isaan kan biraas gaafii biraas gaafate. Dhuguma ati biyyoota kana argitee waggaadhaas gubbaarra jira kana agartee irraa jettee dacheewwan kana agartee qabeenyota kana agartee gamoowwan gurguddaa kana argitee isaan kan hundumaas hin kennu. Naaf jilbeeffadhu sagalee jettee Yesuus bara baraan gooftaa inni immoo qajeelfama isaa qaba. Dubbicha qo'atee of keessaa qaba. Dubbicha isaa jireenya keessa gala. Sagalee isaatu Yesuus Kiristoos bara qulqullummaa dhagaa akka barachaa ture maxaafa qulqulluurra jira. Galanni guddaan Yesuus ifaa ta'u. Akkana jedheen Waaqayyo gooftaa keeti malee kan biraatiin sagalee ni jedheen Yesuus bara baraan gooftaa. Kanaafuu namni tokko seexana mo'achuudhaaf Yesuus Kiristoos seexana mo'achuudhaaf erga dubbii sagalee Waaqayyo isa barbaachiseeti. Seexana injifatee galuudhaaf erga sagalichi isa barbaachiseeti nuun immoo namni haa barbaachisu. Nuun immoo nama foon uffatee jiru. Nuun immoo nama dadhabaa kan dubbii sagalee Waaqayyo namni haa barbaachisu. Galanni guddaan Yesuus ifaa ta'u. Isa sadaffaa irratti seexanni akkana jettee. Isa sadaffaa irratti qabxii sadaffaa irratti seexanni gaafii biraa kaasee daabboo naa kenni jetteeni naaf sagadi jetteeni qormaata kan biraatti fi dhuguma waan dhufee waan asii hojjete. Ergamoota isaa argeessaa oolchuu jedhee Waaqayyo Waaqa kee gara malee hin qorin jedhamee caafamee dha. Galanni guddaan Yesuus ifaa ta'u. Yesuus bara baraan gooftaa. Soo nuti seexana mo'achuudhaaf qormaata seexanni guyyuudhaan nutti fidu. Jireenya keenya keessatti fidu. Qajeelfama Waaqayyoo kana of keessaa qabaanne dubbii sagalee Waaqayyoo kana jireenya keessa keenyaa qabaanne mootu nurraa eegamaa jecha. Galanni guddaan Yesuus ifaa ta'u. Soo nuti seexana mo'uudhaaf seexana injifachuudhaaf wanti nu barbaachisu wanta tokko jecha innis dubbii sagalee Waaqayyoo qo'achuu. Haleluuyaa. Yesuus bara baraan gooftaa. Dubbicha dubbiste taanaan dubbicha ofirraa qabde taanaan biyyi lafaa sin danda'u seexanni sin danda'u. Mortuu sin danda'u qophaa'ee sin danda'u. Falfaltuu sin danda'u wanti si qabu barbaadu kamillee sin danda'u. Wanta seexanni qaroorsee kiyyeeffatee si durbe tokkollee si qabu danda'u. Maali jennaan dubbichuun asi keessa jiraata. Haleluuyaa. Galanni guddaan Yesuus ifaa ta'u. Inni kan biraa namni dubbii sagalee Waaqayyoo maaliif dubbisa? Maaliif dubbisa nurraa eegama? Maaliifan dubbii sagalee Waaqayyoo dubbisa? Onni ishee jennee akka kaasneef nuti dubbii sagalee Waaqayyoo kan dubbisu inni shanaffaan ofu. Meedhaa ani dandeettii kiyyaan beekumsa kiyyaan of mo'uu hin danda'u. Humna kiyyaan of mo'uu hin danda'u. Ani wanta gochuu danda'u baay'ee isaa godhee of mo'uu hin danda'u. Dubbii sagalee Waaqayyoo kun garuu akka isaaf uumamuudhaaf godha. Galanni guddaan Yesuus ifaa ta'u. Galaatiyaa boqonnaa lama lakkoofsa sagaleen gadi damaatti gisee dubbisaaf Phaawulos kana booda ana miti kan jiraatu Kiristoos garuu na keessaan darbee jiraataa ta'ee jiraateera. Galanni guddaan Yesuus ifaa ta'u. Phaawulos kaleessa warra kaleessa ergamoota ari'achaa tureera. Phaawulos kaleessa warra aangoota hojjetee warra kaan ari'achaa tureera. Akka Phexros akka Anaanaas fa'aa kan ari'achaa tureera. Garuu dubbii sagalee Waaqayyoo kana erga argatee raawwate booda erga Yesuus sagalee isaatiin itti dhufee raawwate booda erga Waaqayyo dhaqee dubbii isaatti dubbatee raawwate booda ana miti kan jiraatu Kiristoos tana keessaa jiraata. Galanni guddaan Yesuus ifaa ta'u. Of mo'ee jechaadha Yesuus bara baraan gooftaa. Fedhiibsaa jira, barbaachisaa jira, hawwiisaa jira. Wanti barbaadu baay'eessaa jira. Isa kana hunduma akka inni kan godhu dubbicha. Haleluuyaa. Yesuus bara baraan gooftaa. Bara dargaggummaa keetti uumaa kee yaadadhu jedhan lallaba boqonnaa 12 irratti. Bara dargaggummaa keetti uumaa kee yaadadhu jechaan gizee Waaqayyo waan siif godhe taatee siif ta'e. Olmaanni qaraanii irratti si bore bakka firri sinisetti bakka wallaa sinisetti bakka sanyiidhaan qoodamtetti bakka aantee sinisetti olmaanni si bore sana yaadadhu. Yommuu olmaa sana yaadatte karaa dubbisaa kana of mo'uu dandeessaa jechaadha. Galanni guddaan Yesuus ifaa ta'u. Ofii kiyyaa iseen isaaf jiraadha jechuu jalqabdaa jechaadha. Qabeenyi biyya lafaa dhimma isheetii jechuu jalqabdaa jechaadha. Argamuun biyya lafaa dhimma isheetii jechuu jalqabdaa jechaadha. Yoos
Muudhaaf dubbii sagalee waaqayyoo nu barbaachisaa jira. Fedha keenya foonii, hawwii keenya foonii, wanta nu barbaachisu, wanta keessi keenya hawwu, wanta biyyi lafaa nurraa barbaadu, isa kana hundumaa isaa bahuudhaaf dubbii sagalee waaqayyoo gochuun nu barbaachisaa jira. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Wanti naasaa jiru ifaadha miti. Isin ganaa jira miti. Wajjir jiraa jiraanne rakkoon qabu barumsa waan ta'eef xiqqoo ishinaan jira. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Barumsaa gaaffii dhumarra gaaffii gaafachuun isin danda'ama. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Oonariifannes immoo duubanaan jiru xiqqoo ishii tasgabaa baay'ee jajjara natti fakkaate xiqqoo ishii tasgabaa jechuun isin danda'ama. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Inni kan biraa nuti dubbii sagalee waaqayyoo maaliif dubbisna kan jiru biyya lafaa bu'uudha. Seexana mooneerra of mooneerra biyya lafaa bu'uudhaaf dubbii sagalee waaqayyoo nu barbaachisaa jira. Hakkummaatti biyya lafaa nu qabachuu barbaadu. Qabeenyatti nu agarsiistuu nu qabachuu barbaadu baay'ee isaa jira. Kanaafiyyuu isa bu'uudhaaf hawwii biyya lafaa kana bu'uudhaaf fedha keenya Phaawulos akkuma hawwii fedha keenya hundumaa Kiristoos fannoo irratti xiqqaarsee fannisaa akkuma jedhe sana fedha keenya hundumaa isaa dhiisuudhaaf dubbii sagalee waaqayyoo dubbisuu nurraa eegamaa jecha. Haleluuyaa. Yommus dubbichi humna nu keessatti godhatan biyyi lafaa nu qabuu hin danda'u. Qabeenya ishii nutti agarsiistee nu qabuu hin dandeessu. Bareeda ishii nutti agarsiistee nu qabuu hin dandeessu. Calaqqee ishii nutti agarsiistee nu qabuu hin dandeessu. Yoos darbinee deemuu dandeenya. Yesuus bara baraan gooftaadha. Haleluuyaa. Guddaadha Yesuus. Guddaadha Yesuus. Yesuus bara baraan gooftaadha. Inni baay'ee qabee hambise. Inni kaan biyya lafaa keessatti hambise. Isa hawwii biyya lafaatiin qabamee hafe haa hambiste. Ati garuu dubbii sagalee waaqayyo baratuudhaan akka ati mootee dabartaa. Mootee dabartaa. Injifattee dabartaa. Yesuus bara baraan gooftaa. Ba'uu dandeessa biyya lafaa dubbii sagalee waaqayyoo dubbista taanaan. Injifachuu dandeessa biyya lafaa. Isa si qabee si hambisuu barbaadu injifachuu dandeessa. Caamsitee deemuu dandeessa. Garaa baafattee deemuu dandeessa. Abbaayyoota liqimsee si liqimsuu danda'u. Abbaayyoota hambisee si hambisuu danda'u. Maal jennaan dubbii sagalee waaqayyoo. Haleluuyaa. Yesuus bara baraan gooftaa. Yesuus bara baraan gooftaa. Baay'ee badhaadha barumsise. Dafee dafee kanaaf adeemaa jira. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Sababni isaa qabxii sadii kaasa kanatti ganaa qabxiilee dhaabannaa afaan ta'eef Yesuus bara baraan gooftaa. Inni jaaffaan qabxii kana jalatti maaliif maxaafa qulqulluu dubbisaa kan jedhu bara keessa darbuuf baricha bituuf baricha baachuudhaaf bara kana bituudhaaf barichi hamtuudhaa jedha maxaafa qulqulluu bitaa jedha. Zamana kufunuunaa waachuuti. Baricha hamaadha waan ta'eef bitaa booja. Garanni sin abboomu turante, garanni sin qajeelchu turante, haala barichaa turante, gochaa goroota keessa jiru sana keessa isa qajeelfamtanii deemtu turante, akka dubbii sagalee waaqayyoo Efesoon keessa jirutti baricha bita. Baricha kana bituudhaaf maaltu nurraa eegama? Dubbii sagalee waaqayyoo beekuun nurraa eegama. Barri kun bara akkanaati jennee dubbachuudhaaf. Bara dhufu kana akkanan ta'a jedhee Isaayyaas boqonnaa 27 irratti akkuma dubbatu. Nutis baricha bituudhaaf akka dubbii sagalee waaqayyootti baricha boojine odoo barichi jalqabi baricha of akka gachine qajeeluudhaaf baricha sana bisidee keessa darbuudhaaf inni nu ajajeerootee gara inni nu qajeelchatti qajeellee firootee gara inni nu oofamnee firootee akka bishaan qabatee akkana jechaa deemurootee akka roorsiisana deemnee bakka waaqayyo nu qayoose sana akka geenyuuf baricha bittaa keenya jala galchuudhaaf inni nu oofee akka hin deemneef dubbicha guddisuu nurraa eegamaa jechaadha. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Qabxiileen tol barbaadu maxaafa qulqulluu dubbisna kan jedhu qabxiileen kanaa jechaadha. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Guddina hafuuraa keenyaan maxaafa qulqulluu nu barbaachisa. Bilchina hafuuraa keenyaan maxaafa qulqulluu dubbisuu nu barbaachisa. Firiija hafuuraa godhachuudhaaf maxaafa qulqulluu nu barbaachisa. Seexana mo'achuudhaaf maxaafa qulqulluu dubbisuu nu barbaachisa. Of mo'uudhaaf maxaafa qulqulluu nu barbaachisa. Biyya lafaa mo'uudhaaf maxaafa qulqulluu qo'achuu nu barbaachisa. Bara keessa darbuudhaaf bara bituudhaaf dubbii sagalee waaqayyoo qo'achuu nu barbaachisa. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Nagaan keessan eeggamaa miti. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Suuraan baricha bituu qabnaa jecha. Baricha bituu qaba. Baricha moo maxaaficha dubbisnee fiddu. Dubbicha dubbisnee fiddu. Dubbicha dubbisnee taanaan nu bita. Hin bitamnaaf. Gara barbaanitti nuuf. Asirraan deemee nun jedhaa deemnee raawwannee gizeetti deemne karaan hin jiru cufataa hin deebina. Achirraan deemee nun jedhaa dhaqnaa gizee achi keenya hin cufamaa hin deebina. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Isa qo'annoo sun immoo jireenya keenya keessa wajjiniin akka wal simatu akka ija nu keessatti godhatu dubbiin dubbisne sun akka hubannee jennee
isaatti sagaleetti nan dubbisaa ture. Oduu dubbisuuti gammadee tana ka'ee tana asiifatti deemee tana xaluu jammara. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Maali jennaan dubbichi nama hubataa jechaadha. Dubbicha gisee hubadde gammachuun addaa tokko natti dhaga'amaa jira. Edaa akkana. Yenna galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Gammachuun akkuma akkana jirtu akkana ture eegata. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Kanaaf dubbii kana akka hubannuuf. Wanti akkas taanaa jennee guddannaa jennee bilchaannaa jennee firiija afuura godhannaa jennee dubbicha kana akka hubannuuf akka nu guddisuuf akka bilchaannuuf akka firiija afuura godhannuuf akka seexanatti hin beekuuf dubbicha hubachuudhaaf nuti maal gochuu qabna? Yaada akkamiitiin dhaggeeffanna? Qalbii akkamiitiin dhaggeeffanna? Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Isa kana jalatti qabxiilee afur bichaan kaasan yoo barbaachisaa ta'e yeroo biraatti deemee kaasaa galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Ani dubbicha akka hubannuuf akkamitti dubbisne? Akkamitti macaafa qulqulluu kana qo'adhu? Yeroo waldaan fi qo'annaa macaafa qulqulluu jiran jedhan, yeroo barumsa itti fufaa jiran jedhan, yeroo dubbii sagalee waaqayyoo dhaggeeffatu akka hubadhu, akka laphee koonnee wajjin ol seenutti, akka jireenya koorratti waan haaraa taasisu, akka jireenya koorratti waan jijjiiran addaa gadda fidu, ani akkamitti dubbisu, ani akkamitti dhaggeeffadhu, ani akkamitti yaada kiyya bitu, ani akkamitti qalbii kiyya qopheessu. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Qorontoos sarbaa boqonnaa lama lakkoofsa 10:16 dubbista baay'ee dubbicha. Dursarratti namni tokko dubbii sagalee waaqayyoo kana hubachuudhaaf qalbii fi yaada haara'e qabaachuu qabata. Yaada dubbii sagalee waaqayyootiif haara'e, yaada dubbii sagaleetiif waaqayyootiif haara'e, yaada haaraa, qalbii haaraa. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Namni tokko yaada haaraa qabaate taana dubbii kana hubachuun isa rakkisuu danda'a jechaadha. Dubbii Qorontoos irraa boqonnaa lama lakkoofsa 10:16. Namni afuricha hin argatin kennaa afura waaqayyoo hin fudhatu. Kennaan sun isatti gowwummaadha. Kennicha gargar baasee shallaguudhaaf iyyuu afuricha qabaachuu waan barbaachisuuf isa hubachuu hin danda'u. Namni afura waan hundumaa shallaga. Isa garuu namni tokko iyyuu hin shallagu. Afurri qulqullaa'aan eenyutu yaada gooftichaa beekaa? Eenyutus isa gorsuu danda'a jedha. Nuyi garuu yaada Kiristoos qabna. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Namni tokko yaada haaraa qalbii qaba kan jedhu Phaawulos yaada isa kaleessaa qabatan uffannaa bofa isa kaleessaa isatti qabatanii jiraatan. Maaliif hafuura qulqulluu gisee fudhannu hafuurri qulqulluu gisee nu kenname yaada haaraa nuuf kennaa jecha. Kanaafuu dubbii sagalee waaqayyoo kana hubachuu akka dandeenyu. Dhamaatii hafuura qulqulluu barbaadu dhagoo. Dhamaatii hafuurri qulqulluu jireenya keenya irratti akka godhu barbaadu dabalaa deemuu qabaataa jechaadha. Yoos yaadni keenya haaraa deemaa jechaadha. Yaada haareen qalbii haareen immoo dubbii sagalee waaqayyoo dhaggeeffannaa taanaan inni jireenya keenya irratti waan addaa taasisa. Inni jireenya keenya irratti waan haaraa taasisa. Kanaafuu namni hafuura qulqulluu fudhateera iddoo ammaa kana irratti yaada haaraa waan hin qabaanneef qalbii haaraa waan hin qabaanneef qalbii sagalee yaadicha hubachuu hin danda'u. Kanaafuu nuti hafuura qulqulluu isa fudhanne sana irratti cimnee itti maxxannee arras hin barbaada. Akkaneessaa arras hin jabata. Akkaneessaa arras hin barbaada jechuudha. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Yaada haaraan dubbicha dhaggeeffachuu qabnaa jechuudha. Yaada haaraa. Arra waan haaraa jira jennee. Arra yaada haaraa naaf qaba waaqayyo jennee. Arra sagalee haaraa naaf qaba jennee. Yaada haaraadhaan qalbii haaraadhaan teenyee dhaggeeffachuu jechaadha. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Isin nagaa dhabdii? Daga nagaa taata. Yesuus bara baraan gooftaa. Kanaafuu qalbii haaraan. Isa kana isaa fidanii dhufeera. Yaada kana isaa fidanii dhufte. Yaada haaraan. Dubbii haaraa barbaada. Sagalee haaraa barbaada. Dubbii waaqayyoo isa jiraatu haaraa barbaada. Sagalee isa ganama haaraa ta'e kana barbaada. Yaada haaraan dhufu isiniif haa ta'u. Yaada haaraan dhufu isiniif haa ta'u. Yesuus bara baraan gooftaa. Inni kan biraa namni tokko akkamitti dubbii sagalee waaqayyoo barbaadu qaba. Akkamitti dubbii sagalee waaqayyoo barbaade sagalee waaqayyoo kan hubachuu danda'a kan jedhu qalbii fi yaada dheebote. Yaadi isaa haaree yaada haaree sanatti immoo dheebochuu qaba. Arra natti dubbadhu waan haaraa. Arra naafis sagalee haaraa. Waan mana koo ijaaru, waan jireenya koo ijaaru, waan na barbaachisu, waan hiikumsa naaf qabu, waan furmaata naaf qabu naafii jedhee yaada dheebote. Haleluuyaa. Arras dhiqsii tokko dubbisanii galu jechaa miti. Arras sagalee tokko dubbisanii galu jechaa miti. Yaada dheebote. Haleluuyaa. Dubbicha dheeboteen akkuma daa'imti aannan dheebotu sana akkuma daa'imti aannan barbaade haadhatti boosu sana waan ati yaada dheebote qalbii dheebote gara waaqayyoo dhufu jechaadha. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Yesuus bara baraan gooftaadha. Akkas jedha nan dubbisa Phexros isa duraa
barbaadanitti isinis fayyinaaf itti guddachuuf yeroo hundumaa dubbii hafuuraa isaan tummaan keessa hin jirre akka aannanii sana dharraa isin gaarummaa gooftaa meeffataniitu yoo ta'e kana hin gootu jedha Yesuus bara baraan gooftaa dharraa yaada dharre haleluuyaa dubbicha akka nuuf galuuf dubbicha akka hubannuuf dubbicha jireenya keenya keessatti firii akka buusuuf akka nu guddisuuf akka gara firii taafuu akka godhu beekuuf akka seexana moonuuf akka biyya lafaa injifannuuf akka ofii keenya mo'annee Kiristoos nu keessa jiraatu gochuudhaaf maatu nurraa eegama jechaadha yaada dheebote qabaachuu yaada dubbii sagalee waaqayyo dheebote qalbii dubbii sagalee waaqayyo dheebote dubbii sagalee waaqayyo yaada dheebote qalbii dheebote haleluuyaa yoo sinni sagalee isaa si keessatti dhaggeeffata yoo sinni sammuu keessa bareetii sin agarsiisa haleluuyaa isin bishaan dheebodha sagalicha arra waan haaraadhaaf jedhani arra akkuma nama bishaan dheebotutti bishaan gisee aduun sin dhufe dheebodha sanatti sagalee haaraa dheebodha sagalee waaqayyo kana dheebodha inni waan jireenya keessa qabbaneessu siniif kenna inni waan mana keessaniif qabbana ta'u siniif kenna inni tajaajila keessaniif waarii kan qabu siniif kenna haleluuyaa ofii isaatii dubbicha sin hubachiisaniiru karaa hafuura isaatiif sammuu keessa siniif isin dheebodhaa qofa yaada dheebote qabaata yaada dheebote haleluuyaa dubbicha akka hawwataniif sammuu isaanii baneefidha warri sammuu isaanii banameef warra dheebotaniidha warra barbaadanidha warra dheebuun isaanii sagalee waaqayyoo kana hubachuu ta'edha warra dheebuun isaanii dubbii waaqayyoo kana arguu ta'edha Yesuus bara baraan gooftaadha galgala kana maqaa Yesuusin akkana jedhee kadhadhaa dheebuun sagalee waaqayyoo isinitti haa galu dheebuun sagalee waaqayyoo laphee keessan irratti haa galu dheebuun sagalee waaqayyoo mana kee irratti haa galu akkalee dheebotti caala akkalee hawwite caala akkalee barbaade caala akkalee yaade caala dheebuun sagalee waaqayyoo mana kee irratti haa galu dubbicha ilagguu mana kee irratti haa galu Yesuus bara baraan gooftaadha dheebuu kana nu barbaachisa bara kana biyya lafaa akka mo'annuuf of akka mo'annuuf seexana akka mo'annuuf akka guddachaa deemuuf akka bilchaachaa deemuuf deebii sagalee waaqayyoo nurratti haa galu deebii sagalee waaqayyoo sirratti haa galu haleluuyaa sagalee waaqayyoo dheebuutu qalbii dheebotaa qabaachuun Yesuus bara baraan gooftaadha Yesuus bara baraan gooftaadha haleluuyaa Yesuus guddaadha inni kan biraa qalbii fi yaada ajajamuuti namni tokko dubbicha akka hubachuuf qalbii fi yaada ajajamaa ta'e qabaachuu qaba dubbicha dubbisee gara manaa fudhatee galuu yoo ta'e dubbicha dubbisee dhagee dhiisuudhaaf yoo ta'e faarfannaa daawwit warri tiksii qabachaa jirtan faarfannaa daawwit boqonnaa 19:9 hanga 100 namni daftanii argatan naa dubbistu namni tokko qalbii ajajamu qalbii sagalee waaqayyoo isa kan dhagee kan ittiin jiraatu waaqayyoo macaafa qulqulluu qo'achuu qabaataa jira sagalee waaqayyoo kan qo'achuu qabaataa jira yaada ajajamuu dhiisuuti akkanumatti dubbii sagalee waaqayyoo dhagee galuudhaaf yaaduma itti jiraachuu dhiisuudhaaf dhagaa taanaan dubbii kana hubachuu hin danda'u jecha dubbiin kun jireenya isaatiif hubatamuu hin danda'u jecha kanaafuu yaada ajajamuuti namni argate jira guddi argate 1998 hanga 100 darbisa Sakata bisa dikit ke depan. Agak depan. Abboomin kee barabaraan ana bira jira. Diinota koo caalaas ogeessa na godha. Wanti ani irra deddeebi'ee itti yaadu abboommi siif dhugaa ba'u waan ta'eef ani barsiistota koo hundumaa caalaa nan qalbifadha. Ani ajaja kee waanan eegeef maanguddoota caalaa nan hubadha. Kadhanni guddaan Yesuus ifaa ta'u. Beektota maanguddoota achi jiran warra umuriidhaan na caalan warra beekumsaan na caalan warra naannoo sana jiran yaada ajajamuutiin dubbii kee waan dhaggeeffateef qalbii ajajamuu kana waan dhaggeeffateef yaada ajajamuu keessa jiru yaada dhagee dhiisuu qofa yoo ta'e yaada dhaggeeffadhee galuu qofa yoo ta'e yaada ajajamu qalbii ajajamuutiin barbaadee waan dhaggeeffachaa jiru dubbicha hunda isaa caala nan hubadhaa jedhe warra beektota ofii jedhan warra dandeessan ofii jedhan warra aangoo qabu ofii jedhan warra beekumsa teoloojii fagaadoo ofii jedhan warra maanguddoota ta'anii naannoo sana jiran caala ani yaada ajajamuutiin waan dhaggeeffadhee dubbicha nan hubadhaa jedhe Yesuus bara baraan gooftaa kanaafuu namni tokko dubbicha hubachuudhaaf yaada
Yaada fi qalbii ajajamuutiin jiraachuu qaba jechuudha. Yaada ajajamu qabu taanaan qalbii ajajamu qabu taanaan dubbicha fayyadamuudhaaf ni jiru taanaan yaaduma jiraa malee guddoota caalaa nama gadheen isaan amma ta'e godhatee gala jireenya isaa irratti homaa faayidaa isaa fiduu jechaadha. Galanni guddaan yesuufaata. Yaadaa fi qalbii ajajamuutiin gara dubbicha dhaggeeffannaa dubbichi ofii isaatiiyyuu jireenyatti nama dabala. Ofii isaatiiyyuu dubbicha nama hubachiisa. Ofii isaatiiyyuu dubbicha akka nama hubatamu godha. Warra kaan caalaa akka hubatu godha. Obboleessa kee maddii teessee jirtu. Obboleetti kee maddii teessee jirtu. Ati yaada ajajamuutiin waan dhaggeeffatte. Ati qalbii ajajamuutiin waan dhaggeeffatte inni jireenya kee irratti waan haaraa godha. Inni jireenya kee irratti waan haaraa godha. Yesuus bara baraan gooftaan. Dubbicha akka nama kan biraa maal godhu? Qabxii shara afurtaa qalbii baruu barbaadu dhaggeeffachuu. Qabachuu. Galanni guddaan Yesuus haa ta'u. Warri barreessaa yoo ta'an Isaayyaas boqonnaa 50:4-5. Qalbii barbaadu. Qalbii dubbicha hubachuu barbaadu. Qalbii wanta sana hiikamee akkasii galu barbaadu. Dhaggeeffachaa jirta taanaan dubbicha ofii isaatii Yesuus hubata. Galanni guddaan Yesuus haa ta'u. Isaayyaas boqonnaa 50:4-5 bisaan nama argatan. Argatee nan bisa. Isaayyaas boqonnaa 50:4-5. Ani warra dadhabaniitti dubbadhee akka isaan jajjabeessuuf Waaqayyo gooftaan dubbii barbaachisu dubbadhu na barsiise. Ganama ganama na dammaqsaa akka warra isa irraa baranis isa inni jedhu akka dhaggeeffatuuf gurra koo anaaf hin bane. Waaqayyo gooftaan gurra koo hin bane. Anis isaaf abboomamuu hin dinne. Isa irraas gara hin galleera. Galanni guddaan Yesuus haa ta'u. Namichi kun Waaqayyotti dubbachaa jira. Wanta itti dubbate sana yaada baruu barbaadu. Yaada beekuu barbaadu. Isarraa gara dandariin, isarraa bitaa dandariin dubbicha sana yaada beekuu barbaaduutiin dhaggeeffachaa bareechaa. Kanaaf dubbichi goosaaf hin hubatameef. Suuraa jalatti isaaniin keenya baay'ee waan na jala deemaa jiruuf macaafni qulqulluu kun immoo inni qo'achuun irra jiraatu kun inni maaliif akka waan dhagenne kun inni akkamittan hubadha jenne kun macaafota baay'eedha. Akkanatti kan jireenya namaa jechuudha. Kan guddina hafuuraa namaa kennu, kan bilchina hafuuraa nama kennisiisu, kan ija hafuuraatti nama guddisu, kan seexana nama moosisu kun dubbichoota kun baay'eedha. Galanni guddaan Yesuus haa ta'u. Waan muraasa kaasee tanniisa. Macaafni qulqulluu baay'eedha. Macaafni qulqulluu kun sagalee misiraachooti. Sagalee misiraachoo addunyaa hunda wal ga'uu qabu. Sagalee misiraachoo dachee hundi dhageessuu qabu. Sagalee misiraachoo nama tokko hundi isaa beekuu qabu. Galanni guddaan Yesuus haa ta'u. Sababni isaa deemee dhufaatii gooftaa macaafni qulqulluu kun erga addunyaa hunda wal ga'ee booda erga namni hundumtuu dhaga'ee booda Yesuus deemee kan dhufu. Namni hundumtuu dhaga'uu qabaata. Galanni guddaan Yesuus haa ta'u. Sagalee maalii dhagaa? Sagalee misiraachoo. Sagalee namatti tolu. Sagalee nama gammachiisu. Sagalee hiikamsa qabu. Sagalee karaa qabu. Sagalee jireenya qabu. Sagalee dhugaa ta'e. Haleluuyaa. Sagalee misiraachoo. Sagalee misiraachoo. Wangeelli kun sagalee misiraachooti. Sagalee misiraachooti. Sagalee gammachuu of keessaa qabu. Sagalee jireenya of keessaa qabu. Sagalee karaa of keessaa qabu. Sagalee misiraachoo. Yesuus bara baraan gooftaadha. Sagalee qo'achuu qabu kun sagalee maaliitiin midhabdha? Kennaa ilmaan namaati. Kun kennaa ta'eef kennaa. Kennaa akkuma birrii achii namaaf kennu kennaa godhe Waaqayyo kennaa godhe sagalee sammuu kenna. Sagaleen kun kennaa keenyaa jechuudha. Akkuma namni kennaa namni nu jaallatu tokko kennaa gizee nuuf kennu of eeggannuuf wanta sanaaf dhimminuuf wanta sanaan dhamaanuuf kennaa kanaa dhabuun nurra jiraata jechuudha. Jaalallee keenya isa dhiiga isaatiin nu jaalatetu nu kenna. Jaalallee keenya isa qaraanoo irratti dhiiga isaa nuuf longolaasee nuuf kenna. Yesuus isa du'ee du'a mo'ee kennuuf kenna. Isa waaqummaa isaa ulfina abbaa wajjin isa qixxeessuun isa gara biyya lafaa dhufa. Isa dhiiga isaa lebaasee mana isaa hundeessee mana isaa keessatti jireenyaaf nu waama. Isa dukkana sodaachisaa keessaa gara ifa dinqisiisaatti nu dabarse. Isa du'a jalaa gara jireenya bara baraatti nu dabarse. Isa yaaddoo jalaa gara gammachuutti nu dabarse. Isa dhiphina jalaa gara gammachuutti nu dabarse. Sagalee jaalallee keenya nuuf kennee sagalee Waaqayyooti. Kanaafiyyuu kennaa nuuf kennamedha jechaadha. Kun kennaa keenya kennaa keeti kennaa Waaqayyo nuuf kenna. Kennaa dhiiga isaa lolaasee nuuf kenna. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Kanaafiyyuu dubbii sagalee Waaqayyo kun kennaa keenya jechaadha. Kennaa nuuf kenname kanaaf of eeggachuu qaban. Dubbisuu qaban. Beekuu qaban. Haleluuyaa. Inni dhuma qabxii sadaffaa kaasee tanan xumura. Macaafni qulqulluun kun baay'eedha. Amala Waaqayyoo, humna Waaqayyoo fi mul'ata Waaqayyoo nuuf dubbate kan ittiin barudha jedha. Sagalee Waaqayyoo, amala Waaqayyoo, humna Waaqayyoo fi mul'ata Waaqayyoo nuuf qabu kan ittiin barudha jedha.
Nuti amana waaqayyo amanamaa akka ta'e. Waaqayyo waaqa jiraataa akka ta'e. Waaqayyo waaqa isa hundumaa gararraa ta'e. Waaqayyo isa waan hundumaa beekuu danda'u. Waaqayyo isa alfaa fi omeegaa akka ta'e. Amana waaqayyo kan ittiin barre karaa dubbii sagalee waaqayyo kanaa jecha. Amana isaa kana kan ittiin barre dubbicha keessarraa jecha. Guddummaa waaqayyo humna waaqayyo. Humna ittiin waaqaaf lafaa'u. Humna haa ta'u jedhee sabiif lafatti himu. Humna ittiin galaana addaaneef. Humna ittiin du'aa kaase. Humna ittiin nu awwe. Humna ittiin jireenyatti nu laman. Humna ajaa'ibsiisa kan. Humna waaqayyo ajaa'ibsiisa. Humna eenyuma bira jiru kan. Humna kana kan ittiin barre karaa dubbii sagalee waaqayyooti jecha. So kanaafiyyuu kana qo'achuu nurraa eegama. Humna isaa kana caala baruudhaaf. Waaqayyo kana naaf gara. Abbaan kiyya abbaan kanaati. Abbaan kiyya humna akkanaa qaba. Amboon abbaa kiyyaan akkanaati jennee baruu akka dandeenyu dubbicha qo'achuutu nurraa eegama jecha. Inni kan biraa mul'ata waaqayyo nuuf qabu. Jaalala waaqayyo nuuf qabu. Ani boritti maal ta'a? Ani jireenya koo boru maal ta'a? Ani akkamittan jiraadha? Yoo biyya ta'e kana nafa kompoostii ta'e kana ormootaaf lafa keessatti hafee kana warra midhaan qabachuu barbaadaniif badhaadhaa ta'e kana nafata. Yaada jedhu of keessaa baasne mul'ata waaqayyo nuuf qabu. Haleluuyaa. Jireenya Kiristoos wajjin akka jiraatu mul'ata sana kan uume karaa dubbii sagalee waaqayyooti. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. So amma kan baranne macaafa qulqulluu maaliif dubbisna kan jedhu qabxii tokkoffaadha. Macaafa qulqulluu hubachuudhaaf namni tokko maal gochuu qaba kan jedhu qabxii lammaffaadha. Macaafni qulqulluu nuti dubbisuudhaan qamaan kun immoo maalidha kan jedhu macaafni qulqulluu maalidha kan dhumasaatti kan jedhu qabxiilee kana sadallaallee galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Akka waan muraasa barataan abdii guddaa qaba. Saatii keenya deemeera ija keenya irra buufanneetiin waaqayyoon galateeffannee deemara. Yaada keenya gooftaa dubbiin dhagaan jiraachuu akka hin danda'u jireenya koo irratti dhugumaan